Oromoo jira jirtu an nagayya kiyyat galata rabbi ijoollee Oromoo saka guutummaatti waan beektin jechuudha ijoollee hedduun isan na beektu laayif irraa badeen ture yeroo dheeraaf jechuudha haa ta'u malee har'a akka Oromummaatti sinif ergaa yookiin yaada itti dabarsuu barbaada jalqaba irratti waa isinitti hima ani Oromoodha saba nama Oromoo tokko dogoggora arrabsuu hin barbaadu mush arrabsuu hin taane an durillee kaasee nama Oromoo namni akka biyyoo waan barbaade godhellee namni an arrabsee dhiisee nama Oromoo arrabsuu hin barbaadu jalqaba irratti jechuudha sabni ko waan Oromoo waan hin ta'eef Oromoon waan hin kooruuf jechuudha kuni kana itti aansee yaada keetti darba ijoollee hedduun kan Oromummaadhaaf jechinaa dhibbanta hedduun jirtu kan siyaasaa jecha kana jibbitan kan wanta garaagaraa dhibbatan hedduun jirtu akka walii galaatti sagaleen keenya nagaamu okay nagaamachaa jirtan kanaafuu ijoollee baay'een keessan Oromummaaf jecha warna wajjin turtanis warri rakkoo biraatiin siyaasa waliigaatti jira mitiire siyaasa garaagaraatiin wal fiddanii kan jibbitan hedduun jirtu har'a soon taane angaafan yeroo duraan namoota Amaaraa rakkoolee ijoolleen sabaan Oromoo taanii jibbaa dhuunfaa qaban kan naara sun hedduun jiru jechuudha sun akka sanatti haa ta'u amma garuu gabaabsee wasni ibsuu barbaada an hawwii sanyii Jawaar Mohaammed eenyu na beeka bareechee akkuma argetti wal beeku waan ta'eef uumaa miti akkuma argetti akkuma aadatti ne jiru jechuudha kun sana itti aansee immoo waan yeroo namni waa yaasa'u walakkaatti kuttanii geessina walii sagalee namaa sirriitti dhaggeeffadha sirriitti waan tokko bareechee ani of ta'ee jiraadha ofitti amanee jiraadha sinii galamini an nama barateedha sagaleen keenya irraa sagaleen keenya nagama kanaafuu jechuudha ijoollee Oromootiif wanta ergaa qabu jechuudha an har'allee taanaan borillee taanaan waan hin godhu tokko waan tokko ofitti salphatu dhugaa ofitti barbaada dhugaan jiru an waggaa lama dura kontiraata alaanii bakka deemtu hojii kontiraata osuun biyya hin galin waggaa lama dura kontiraataan ture kontiraata muree kara biyya galuuf ture jechuudha kontiraata biyya xumuree jechuudha yeroon kara biyya galuuf jedhu osuun biyya hin galin dursa rakkote tikeetii osoo tikeetii muradhee fi rakkoo qunnamee ture yeroo sana namni tokko na bira hin turre rakkoo hedduun na mudatee ture ansila biyya galuuf jecha waggaa lama xumuree jira namni hedduun ani labbaa ijoollee hedduun na beeku dhugaa dubbachuudha yeroon biyya galee ijoollee hedduun na beeku yeroon biyya galu sana rakkoon na mudate sanaaf ani namni bira hin turre ijoollee hin beeku ture dhugaa dubbachuudha ijoollee hin beeku ture haa ta'u malee garuu yeroo sanatti biyya galuuf jecha bakka rakkoon hundatti akka guutummaatti waan na mudate akka guutummaatti namni tokko na bira hin turre ture isaa sanatti biyya ormaati namicha kana argee namicha kana ariiroo bira hin qabu osoo an nama gadi rakkoo ta'eeti silaara viidiyoo garaagaraa wanta garaagaraa har'a ijoollee hedduun hawwiin akkas jirti hawwiin kullaasee maal jettanii wanta garaagaraa barbaadaa jirtanii sunis kana miti nama akka jedhee Hacaaluun isaatu du'ee hin badin keessan beektuu keessa qabdee nama alaatti jedhee kanaafuu ijoolleen tokko karaa biraatti hiikkachuu dandeessu suni garuu an sanatti an ofitti amanummaa kooti biyya koo galuuf jecha waggaa lama xumuree kontiraata kiyya biyya kiyya galuuf jecha namicha kana faana dhaqee bakka eerpoortiitiin nagee galaatan ture dubbisee biyya koo galee jechuudha yeroo sana osoo biyya galin duratti garuu wanti na quunnamee waa hedduu ture tikeetii yeroo murachuu deemee jechuudha namni nama biraan ture waan nama dhibu keessaa suni kana garuu hariiroo biraa miti wanta gidduu jiru akka ta'e jechuu dandeessu akka ta'e gochuu dandeessu suni sana miti dhimma dhuunfaa isa garuu maqaa nama balleessuu nama rafuu sana kana guutummaatti ani ijoollee Oromoo hedduu jaalladha waa'ee qabsoo uummata Oromoo dubbachuu namni natti hin himne waa'ee uummata Oromoo haasoo namni natti hin himne qabsoo uummata Oromoo yeroo waa'ee Oromoo dubbadhus ofitti amanummaa hin dubbadha namni na gorsee miti namni waan natti himee miti ofitti dubbadhaa jechuudha an ji'a akkasiin caalu waa'ee Oromoo laayif erga dhibee dubbachuun kiyya sana garuu namni natti himee miti ofitti amanummaa kootiin waa'ee dhimma Oromoo dubbachuun koo waan hin beeku irraa dubbadha namni barreessee naa kennee miti waan hin beeku hin dubbadha jechuudha ani sabboontu Oromoo ofitti namana wanti biraa hin jiru ijoollee hedduun guutummaatti hawwiin akkasii hawwiin akka sana bilis yaa ijoollee Oromoo kun ajandaan ta'u ture osoo na gaafattanii ani maaltu na hasabeettu kaleessa ingilii laayif dhufuuf ture inni Oromoo ta'es inni Oromoo hin taanes guutummaa matti waan tokko gochuudha qabdan waan ajandaa godhatan baruu qabdan sinii galami waan ajandaa godhatan baruu qabdan ani osoo nama an hawwiidha namni kamiyyuu na beeka bareechee ani osoo nama tareeti nama waan akkasii kana ta'eeti ani yeroo hedduu ijoolleen gorsan ture yeroo hedduu ijoolleen haasa'an ture garuu saa sana biyya kiyya galuu kan ture kontiraataan ture biyya kiyya galee
deebi'ee ammallee kontiraatii waliin deebi'ee jira jechuudha. Kan immoo ana miti nama hedduu ragaa ba. Isin kare akkana hin beeknetti biyya garaagaraa Oromoon haa tokko biyya garaagaraa jiraattu akkana hin beeknetti yookiin immoo akkuma beektu lafa fudhatan suni sana garuu itti yaada aansii kennu barbaadu waa biraas tokko hin taane an hawwiin billahi isiniif wanti nu barbaade jechuudha. Ijoollee Oromoo kan na jaallatanis kan na jibbitanis akka Oromootti kan na dhibbatanis akka siyaatti kan jibbitanis walitti qabataniif galatooma yoggaan balleessa akka tarii namni jaalafis namni taruu danda'a waan jaallatuuf mush yaannee namni hunduu waan jibbeef osoo hin taane waan jaallatuuf namni taruu danda'a Oromoo ta'e jechuudha waan jaallatuuf. Sanaafiyyuu ijoollee Oromoo guutummaatti dhiifama naaf. Kuni waa biraa miti sintu akkasitti hiikkate malee kuni wanta biraa hin qabu waa biraallee miti namni kamiyyuu rakkoo keessaa ba'uuf immoo waan hundayyuu keessa darbee deemuu danda'a. Kanaaf ijoollee Oromoo guutummaatti isiniif ergaan qabu jechuudha. Namni baay'een na beektu tikitookidhaan asirratti karaa hedduudhaan na beektu. Namni tarii dogoggoruu danda'a yoo dogoggoree jira dhiifama garuu kun dhimma dhuunfaa kiyya. Dhimma dhuunfaa kiyyaa rakkoo sanatu beeka ture waan keessa ture isaa sanatti yeroon biyya galuuf ture jechuudha. Waggaa lama turaa ture biyya galuuf ture. Amma deebi'ee kontiraatumaan jira. Isinii galami. Kanaaf ijoollee Oromoo isinitti yoo mufachiise yoo na jaalataniif natti aartan kana garaagaraatiin warri illee na arrabsitan dhimma dhuunfaas qabaadha dhimma kanas qabaadha wanta fedhe haa ta'u. Ani hawwisan Jawaar Muhammad yeroo hundumaa uummata sagalee taanan ture. Yeroo uummata Oromoo waa dubbatu garuu namni itti miidhagfata maneen dubbata. So akka walii galaatti ijoollee Oromoo guutummaa matti yoo balleessee jiraate yookaan immoo yoo isin aarsee jiraate dhiifama naaf godha ijoollee Oromoo marti keessan. Siyaasa akka siyaasatiin fudhannaa Omar Kiriin kan warri siyaasa na jibbitan homaa miti. Ani siyaasa kiyya ammallee boodatti hin deebi'u. Durus namni andus jibbaa nama dhuunfaa hin qabu siyaasa yeroo naasa'u san nama dhuunfaarraa naasa'u waa'ee biyyiitii waa'ee Jawaarii waa'ee uummata Oromoo naasa'u wanti biraan jiru. Jibbaa nama dhuunfaa miti jechuudha. Kanaafuu guutummaa matti ammas taanaan deematti barbaade ijoollee Oromoo kan na wajjin turtan kan na wajjin dhaabbattan wanta akka hundoota akka walii galaatti dhiifama sin gaafadhee jira dhiifama naaf godha. Ani saba Oromooti. Aile ijoollumas ni qaba garuu haa ta'u malee wanti na aarsu yoo jiraate walitti dulu maaltu fide maaltu walitti duulchisa maaltu akkas maqaana balleessanii akkas gubbaa kaatanii lafa keessanii mee waan bira maal agartanii mee maaltu jira miiqatu jira wanti garaagaraa kan mul'ataa jiru sa'aatii addunyaa sana dhaltee qullaa ishee deemtu sa'aatii namni qullaa deemu maaltu nama rabsu na fichisiise maaltu wanta garaagaraa akkas suni haa ta'u maaliif ani yeroo baay'ee arra osoo hin taane durumayyuu ani yeroo waa'ee siyaasa dubbatu nama hedduu na jibba nan beeka. Maaliif siyaasni wanta garaagaraa nama godhuuf jechuudha. Haa ta'u garuu ijoollee Oromoo guutummaatti dhiifama sin gaafatan jira. Dhiifama dhalaa dhiifama darbeemumtuu hin jiru na fakkaata. Dhiifama wanta darbeemumtuu hin jiru. Kuni kana kaleessa yeroo baadiyyaa keenya sir'aannolee laayivii eeggadda. Laayivii dhufee nasireen hawwiin kontiraatota tayyachaa ture. Suni dhugaa jirudha. Wallaahi billaahi jedhee akka ta'e nasir'aannolee suni dhugaa jirudha. Waan suuraa kallee hin qabu jechuudha. Ani kontraata waggaa lamman kiyya xumuree yeroon biyya galuuf keessan waggaa lamman darbe jechuudha. Biyya galee kan deebi'an biyya kanatti. Biyya galee asuman ture. Biyya keessan ture waggaa lamman darbe biyya galee erga dhufee jirba galee jira jechuudha. Kontraataan ture si kontraatiin deebi'eesi. Kuni kana garuu eeggadda yeroo nasir'aannolee wallaahi billaahi hawwiin kontraata yeroo jedhu kun dubbii dhugaati. Sini galamiti kun dubbii dhugaati soba takkallee hin qabu jechuudha. Kanaafuu demoo dhimma dhuunfaa keessallee hin gallinaa ijoollee Oromoo please waa hubachuudhaa qabdani namatti duuluu nama rabsuu kana sanaa osoo hin taane kun dhimma dhuunfaa namaati. Osoo ta'es immoo namni kamiyyuu wal gorsee wal deebisa malee ani akka kootti wanti itti dhagahame hin jiru tokko jira wanti itti dhagahame maali beektu yeroo hundumaa shamarran Oromoo keessaa shamarran kafaa'oo dhugaa sinitti ma'aan fuudhisuudhaan miti namni akka jiru waa hin dubbadhu yoo milli kana namni na hajjuuf jedhee waa hin dubbadhu yeroo waa dubbadhu shamarran kafaa'oo ijoolleen Oromoo taatee Jawaar deeggartuu jechuudha. Yoo xiqqoosee waa dogoggoree waa'ee jiraate akka nuti lammii gadi baanee waa'ee siyaasaa hin dubbanneef akka nuti waa'ee siyaasaa waa'ee Jawaar Mohaammed waa'ee hidhamtoota siyaasaa waa'ee dhugaa Oromoo hin dubbanneef warreen Oromoo taatanii dubartii hakiyyaa taatanii shamarran tokko dubartii hakooti taatanii akka gadi ba'ee lammii waa'ee Jawaar yookiin waa'ee siyaasaa hin dubbanneef jecha dhimma dhuunfaatti dhuftanii nama rabsitu. Ani yoomillee taanaan du'ii badamal qullaa kiyya dhaabadhee naasaa waa'ee Jawaar Mohaammed qullaa kiyya dhaabadhee naasaa ani ana fuddamanee waan barbaadnan godha jechuudha.
sini galamiti waa'ee qabsoo uummata Oromoo namni tokko taakkuu takka godhatanii hin deebistanii. Akka Oromummaatti ijoollee Oromoo hunda oran jaalladha akka Oromummaatti. Dogoggoreen jiraati fa manaa godha. Akka garaagaraa ta'uu danda'a akkasitti fudhatanii sun akka ta'u garuu hawwii siyaasa keessaa baasnaa hawwii akkasii waa hin dubbanne goonaa hawwiin akkasii waa'ee Oromoo hin dubbanne goona jettanii namoota hedduu siyaasarraa godhattee argisaa jirtanii. Akka namni gadi bee waa'ee isaa hin dubbanneef. Ilmaan bilisiginnaa paartiis ta'e. Jawaar Abiyyis deeggara Jimmas ta'a biyya feetan ta'a Arsiis Shawaas Baales Oromoo kuta professor soo jiraadha. Ani du'ee sagal gubadha malee qullaa ko dhaabadhee waa'ee Jawaar Mahammad waa'ee siyaasaa dubbadha. Sini galamiti. Ana ofitti amanii waan hin baay'inii godha. Ofitti amanii waan hin baay'inii godha. Sini galamiti. Garuu dogoggortanii ijoollee gadi baatee waa'ee siyaasaa dubbatu boodatti deebisnaa. Ijoollee waa'ee siyaasaa boodatti deebisnaa jettanii dogoggortanii jirtan. Kun hin jiru. Isineenyu aseenyu meetti ma ana malee kana karaa dubbachuu hin barbaanne ijoollee Oromoo warreen ne jaalatan waan kan dubbachuu malee karaa dubbachuu hin barbaanne maaliif ilmaan bilisiginnaa paartii waan eenyu taneef ni waa dubbadha meetti hima isineenyu wanta taatanii asni deemu ko deemsuu hin barbaadu waa dubbachuudha garuu ijoollee Oromoo kan hedduu jiru kan nafaa dhabbatan hedduu jiru kanaafuu an nama Oromoo nan jaaladha an nama yeroo dheeraa yookiin musyaanee waggaa shan miti yeroo hedduu kan ta'an ji'a shan ji'a fuuldura gidduutti nama uummata Oromoo galee taa'aa ture kana kan godhuu ofitti amanii namni latti bee miti isin jedhan namni latti bee miti kanaaf ijoollee Oromoo guutummaa matti hojiin hin qabu sa'aatii hin qabu guutummaa matti akkasitti yaadda sanas miti yoo ta'es ana kasana miti yoo ta'es garuu namni kamiyyuu ni ta'es namni kamuu ni dogoggora garuu dubbii sana miti kanaaf ijoollee Oromoo please wal rabsuu wal interaction wal sirreetu caala osoo dogoggoree isaa amma foon kasi waan tana miti atoo simu xiqqoo se waan osoo nama hedduu jira me waan garaagaraa jiru yaa xiqqoo se waan beekamni qabnu miti reega waa'ee zero dolan dubbata rise away namoota ilmaan bilisiginnaa paartii keessaa isin ergaa qaba osoo intu wayii duratti ilmaan bilisiginnaa paartii keessa la wanta koslitti nama ruubii ko hin geenye ana galleen garaatti uqatiidhaan istaana maaniin istaana maaniin iyyuu taana ofitti amanummaan hin qaba nama amma ko hin geenyetu ana qeeqa ana arrabsa an deebii kanatti deebisuu hin barbaanne dhugaa dubbachuudhaaf deebisuu hin barbaanne ijoollee Oromoo hedduu jiru kan na jaallatan kanaaf jechuudha ana ammas taanaan siyaasa biyyarraa isaa tokko gochuu hin deebi'u Demo waa hubachuu qabdan Oromoo ko dhiifamanii godha jechuun kabajaa isiniif qabu malee akka dhuunfaa kamitti jiraachuu hin danda'a. Waa'ee siyaasaas ta'e waa'ee maaliis ta'e waa'ee Oromoos ta'e haasa'uu dhiisii taa'uu hin danda'a. Miin hin danda'a. Garuu sun dhimma kiyya. Waa'ee Oromoo dubbachuu waa'ee maali siyaasa dubbachuu dhimma kiyya. Garuu ijoollee Oromoo guutummaa matti dhiifama isin gaafachuun kiyya wanta garaagaraatiin fudhatinaa yookiin sodaa yookiin wanta garagaraa jiran ture akkasiin fudhatinaa ijoollee Oromoo dhiifama jechuun kiyya. Ijoollee Oromoo kabajaa isiniif qaba. Ani yeroo hundumaa akka kiyyatti ijoollee hedduu na beektutti karaa TikTok jechuun yeroo nafxanyaa arrabsus yeroo bilisiginnaa paartii arrabsus yeroo ijoollee Abiyyee deeggartu arrabsus an ammataan kiyya kabajaa Oromoof qabu Oromoo baa hedduu jaalladha Oromoo atumtuun irra hin Oromoo baay'ee jaalladha kanaaf kuni kana si barbaada irra deebitanii illee wanta garaagaraa illee naasina kanas musyaanee os akka nama waan biraa arguuf deemutti illee hin deebina yaa ijoollee Oromoo ani baay'ee nama najjise illee hin qabu akkasumas immoo wanta itti illee hin jiru wallahi sagaleen kee hin nagaamu kanaaf ijoollee Oromoo sagaleen kee Oromoo marti keessan nagaama ijoollee Oromoo marti keessan galatooma hedduu isin jaalladha hedduu isin kabaja nagaama kanaaf ijoollee Oromoo waan tokko barbaada dhugaa dubbachuudhaaf anaaf miti ana dhiisaa umaa miti ana naarabtanis na jaallattanis umaa miti ani ijoollee Oromoo hin jaalladha hin arrabsu nama tokko du'ee bada malee nama tokko hin arrabsu arrabsuun taa durman jira akkasitti garuu waa hubadhaa ijoollee Oromoo namni Jawaar deeggartan waa hubadhaa ilmaan bilisiginnaa paartii yookaan ijoolleen Abiyyee deeggartu akka namni gadi ba'ee waa tokko waa'ee qabsoo Oromoo waa tokko hin dubbanneef wanti jarri hin godhin hin jiru nama hedduu asirraa hambisuudhaaf waan hedduu gochaas jiran wanta garaagaraa gochaati jiran
سنجارو أبداً كارك جاي نرجعتني دوي بدل مال تريتي أي هوي أكس بوريت يو إف أسرع بالإسنا كسي واحد دوب بنيجونا كسي نكس تاتوجونا وريتني عنده بقولتني باين كيسان والله أما تلوسين تلوتي سوني كنا جولي أورمو هدوسين كابجا كن إما دون فاكياتي إما دون فاكوتي مو بدي بياسون كيجابو كابجا في جالس نفكابا وابراتي فيتي كان بدي بياسون كيجاتشون كابجا في جالس نفكابودا نفهم وانت ربي مو إنجور حكياتي نفهم وانت ربي إنجور جولي أورمو جتشو نعم ولا جيس أنا مو أنت ربي تعاتي زرا أكسمونا من تلاتشون بربادينا نفهم وانت ربي إنجور سني كلام جولي أورمو ورا ثانية وما وتشون دندا ورنا جبتان سياسة في وما وتشون أي سنين جبوا مالي في جولي رجعت روان هدو كابو جتشو جولي جات هدو تزرع كان في جولي أورمو قلتم ما كيسن ورين نفانا ترتنيس قلتم ما وات كان نجاتنس كان جبتنس قلتو ما نسنين جالدا سيجو بربادا نافزرادا ترتي غاري تمرين جرا يا دكيا تمرين جرا تمرون تغرو واسطو بربادا جولي أورمو